shoo jedhan yeroo jedhamee ka'u xabaqaa maallaqa walitti qabuu jammaranii islaama qaaneessina jedhani achumaan Isobdi bar maalaqicha nyaachuudha jetteeti. Wallaan sobdi ittiin sabasabdee kiisii kaachuufi. Miskiinota biyya lafaa kanarraa walitti qabaa diraama kuma tokko diraama. Malee maa hin beeku bar yakka amantaa nama arrabsuu yakka guddaa akka ta'e hin beeku bar seera biyya eessaatti nama hayyaman dee biyya Afrikaa gatii ta'eedhaaf moo Keeniyaa sikkoo seera jira bar indee nama amantaa islaamaa hordofu jira bar ummata miileenaan islaamummaa hordofu jira bar wanti inni dubbate tokkoon isaa gaafa dhaqamee toroogomamu hiika qaba bar sii galee. Mee namni aan dhiira jedhe amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti amantaa ortodoksii arrabsu. Nama mee islaamummaa arrabsu. Mee amantaa peencaa arrabsu. Maal jettaat sheekaa roobee yaada isaan jedhan irratti. Miliyoon dirribaa rabbumaaf jettanii yoo irra tartan maal qaba? Akka yaada kiyyaati. Laayikii in argatanii maa laayikii 12,000 koomentii 1,000 eebbifami jedhamaaru. Amma rakkoon jiru maan ni beektaa mubee. Wallahi anal tokko ummatuma islaamaa irra guddeessa tiktokii kanarra jiru miira akkamii akka anamma fakkeenyaaf an mubeetaa keenyaallee an duriyyeedha waa'ee amantaa namaas dubbadheen beeku waa'ee amantaa kootiis dubbadheen beeku si galee haa ta'u malee namni tokko akkamitti wallahi viidiyoo isaa yeroon argu mubee jismii kooti na rommaaniin waan inni jedhi amantaa keenya arrabsu yeroon dhaga'u. Namni akka sheeka roobee muwaasabi nama qaree nama maalummaa amantaa beeku nama akka amantaa kun itti dhufe beeku nama akka amantaa kanatti dargaggoon dhiirri manguddoon aarsaa meeqatti kaffalanii lubbuu miiliyoonni meeqatti dhumate amantaa kun irra dhufee gee namni qaree ilmii rabbi lapheerraa qabu tokko akkamitti waan akkasii akka jedhu beekuwan. Antee hawaasni miidiyaa irra jiru koo tasuma bilbila smaartii baata malee sammuun isaa doofaadha bara. Amma fakkeenyaaf baadiyyaa Oromiyaa tokko keessa deetti amma waa'ee amantaa feeta tuuttee ba'uu hin dandeessaa mubi. Wallahi gajiraa morma kee kutu. Wallahi hin dandeessu. Inni pheenxees inni ortodoksiis inni islaamaas innisu. Garuu inni miidiyaa irra jiru nuti smaartiidha nuti beekaadha ofiin jedha sii galee. Inni immoo takkaa quraana ilaalee hin beekne takkaa masaaf quddusii ilaalee hin beekne amantaa isaa utuu xiqqee innisu. Garuu nakka kunoo sheeka maalii jettu bilbila smaartii baataa nama dhaqee kaabaa rabbii zayyaree nama asirratti hadiisa himaa oolu achi as deebi'ee immoo jechuun waan inni jedhu kunoo nagarta kaa. An maaliif akka ta'e maal yaa jamaa fooloof laayikiin akiraa keenya nuun caalee. Akiraa anna dhibaara al tokko duriyyoo yaamsi duriyyee si badduu si sirbaa ooltu waa'ee jaalalaa amantaa irratti. Argiteetti yoo ta'e yeroo baay'ee amma yeroo biyyuma keessatti amma yeroo masgiidii diigamu yeroo amantaa irratti dhiibbaa godhamu kanneen hedduutu duriyyee dabar. Jarra kanaan beekaadha ofiin jettu laa kunoo laa gadi baatee waan isin haasoftu laalila. Akkamitti annaan nama nabiyyi kootii fi amantaa kootiin akkan jedhe gadi ba'ee sagalee taa'afan maal jechuudha kun? Jaallatamuuf jechuudha wanti biraan jiru jaallatamuudhaaf. Hudduu warree keessa galii jennaan kaa ani laa mala fakkeenyaa amantaa kootu kaa dhagaye warabban kaabaa an dhagaye ani laa dhagaye wallaahi namni miidiyaa kanarraa. Waa'ee namaraa dubbattee miti waa'ee kootiirraa yeroo dubbattu iyyuu taa'ee si dhaggeeffadhaa bar dhiira koo. Hudduu warree keessa galii jettaaniin walaa maal sheeka taatee maal taatee jechuudha ansama nageenyu si galee anaan fakkeenyaa hiriyoota ijoollee amantaa biraa hordofan baay'een qaba amantaa koo naaf kabaju nan kabajaan amantaa koon kabajan hudduu warree keessa galu jechuudha si galee. Amantaa namaan tuqu kaan amantaa namaan ta'an nama hin beekne tuqu waan ajandaa godhannu tokko sitti himu ani dhaggeeffadhu aniifati ajandaa godhanne wanti guddufuu qabnu hadhaa qabne waardiyyaa diinan islaam ta'uu qabna eessaa kaane dhaggeeffadhu bareechiti ajandaa godhi bannaati mana nu bani mee dadhabeera wallahi dhumne dubbanna ijoollee keenya islaama ofiin jettee dhaggeeffadhu sittan hima islaama ofiin jettee lafumaa kaatee dhattee an amantaa jijjiirradheera jettee kaateyyee Allahan akkanaa Muhammad jettee gatti qeeste jechuudha. Alayhi salaatu salaam. Ajandaa barbaacha jechuudha dhaggeeffadhu. Meeqatu kafaree kee addee ba'e. Amma yoo manni koo qabbanaa'e. Isin inni nutti qoobsa. Yoo manni koo qabbanaa'e lakkii irraa dubbadheen beeku kiyya. Akkanitti isin jedhe maanni beektamu beeku mana godhu. Kiyya irraa dubbadheen beeku hadhan dubbadhe. No ati irraa dubbatteen beektu maaliif jedhe laa anamma nuyi koo bari nuti dhagayila. Nuti wallahi warra amma miidiyaa kanarraa ustaaza jedhaman caalaan amantaa koo jaalladhaan. Wallahi mee namni tokko akka gurbaanii miliyoon moo maal jedhamtu. Turmodoon bakaraarra jira bara. Dhagaye ammalaa dhagaye. Jara kana maal goona kiyya gaaffii koo si galeera. Jara kana moo. Amantaa dhaqee gadhiisee Nabi Muhammad alayhi salaatu salaam arrabsee rabbiin arrabsee dubar arrabsee kee kadhatamee deebi'ee leenci kennamee fi
fooloo godhamee maashaallah Okkoo eenyuun ni balleessaan. Anu ustaazotan gaafadhe siraan Kanaafuu nu warra islaama jedhamu bar. Amma fakkeenyaaf dhagaye ilaa islaamummaan rakkina namaan qabu. Si galee ummata biiliyeena tokko oltuyyuu islaamummaa keessa jira. Si galee mubaarik islaamummaa keessaa ba'e.